Oolmaa sharafoota maallaqaa ilaalchisee egaa akkuma beekamu jechuudha. Sharafni xiqqoo hanga duraarra gadi qannasee argameetiin jira. Guyyaan har'aa immoo Januwaarii 9 baatii 2026 maal akka fakkaatu biyyoota kamtu immoo akka qannasee yookiin immoo akka hir'ise immoo waliin ilaalla jechuudha. Biyyootaan isinii fidee dhufe kanneen akka Yuuroo akkasumas immoo Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Oomaan riyaalii fi akkasuma Turkii riilee, Joordaan diinaarii fi Bahreen diinaar, Katar riyaal, Israa'el shiqil akkasumallee Saudi Arabiyaa riyaalii fi Dubaay diraam kanneen akka Kuweet diinaarii fi biyyoota kanneen akka Chaayinaa heewwan isinii qabadhee dhufeetiin jira. Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abbeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkasuma immoo hordoftoota koo taatanii amantaa biraa kan qabdan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Kanatti sun mana koof haaraa namni taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama isiniin jedha. Viidiyoo koo immoo warreen jaallattan laayik gochuun sheer gochuun akka na hordoftan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee kallattii lamaan akka ani isinii fidu gaaffii keessanillee akkan deebisu gaaffii guyyaa kaleessa gaaffii waa'ee maallaqaa ilaalchisee buukii amma seera bahee irratti isiniin jedhee viidiyoon sun inni haqame jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku rimuuf godhee yuutuubumatu ufumasaa ofirraa haqe jechuudha. Maaltu akka dogoggora ta'e hin beeku. Kanaafuu rakkoon qabu guyyaa biraa irra deebi'ee isin ejjechuu nan danda'a yookiin yoommoo waan orkaa ta'e immoo yaa gaaffii keessan koomentii jalatti isinii barreessuu nan danda'a isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun immoo oolmaa sharafa guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufee waliin ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irraa Turkii riilee irraan isinii ka'a jechuudha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 4.19 oolee jira. Akkuma beekamu saantima xiqqoo qannasee argamee jira. Akkasumallee paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 247.94 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan paawundi sterlingiin tokko 198.38 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 215.13 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo 176.50 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 184.9 oolee jira. Egaa akkuma beekamu Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaadhaan 186 irra ture. Har'a garuu gadi qannasee argame yookiin immoo hir'isee argameetiin jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 184.1 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 123.95 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 133.37 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.57 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 232.6 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kirooniidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.11 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64
oolee jira. Akkasuma oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 480.3 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 601.9 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko karaa baankiidhaan 484.60 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.37 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.28 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.33 oolee jira. Egaa warri Saudii jirtan akkoota biyyoota warra kaanii maallaqni kee tokko hangas ta'a otoo hin jenne namoonni isiniif ergan yookiin daldaalonni isiniif ergan jechuudha. Akkaataa baay'ina maallaqa kee yookiin immoo iskeelii guddina maallaqa keetiin jechuudha. Kanaafuu namoonni birriin keessan gurguddaa ta'e riyaalli Saudii tokko jechuudha 45tti gadi bu'eetiin jira. Garuu duraan baay'ee kan qabdan gara 46 galee ture 45 oolee jira jechuudha. Kana jechuun akka isaan isinii jedhanitti jechuudha 22 adii namoonni maallaqa guddaa qabdan 22 adii namoonni maallaqa xiqqoo qabdan hanga 23 isiniin jechuu danda'u. 23 jechuun tokko toon taane fakkeenya 500 yoo qabaatte 500 baay'isuu 1000 hiruu 23 jetta kaalkuleetiin bilbila kee irra jira. Akkasuma mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo qobaatti 50 hambiftaniitu kana herregdu jechuudha. Isinii galaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waan dubbadhuu fi akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.40 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 260.95 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 490.82 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 49.42 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 57.23 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.83 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Hiiwaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 26.14 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21.4 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaataa turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan walitti deebina.